daawwattoonni keenya asitti argamtanii guyyaa har'aa kana baguma geessanii ashamaa akkam jirtu kan dhiyoo falaalaa nagaa si gaafannaa nagaa yaa jiisii beelaaf dheebuu hundaa obsaan dandeessanii teeshiniif aduusaa keessa darbitanii gaafa beelli cimuu barsoo tobsitanii aduusaa danda'uuf dibaabee qabdanii guyyaa har'aa kana baguma geessanii 50ffaa kana baguma geessanii xiqqoo deessinaa waa'ee warra keenyaa hundumti keenya hoo jijjiirama qabnaa lammii argitanii aduun diillaa kun faranjii fakkeessee kan milkeessaa addaa fuula isaa jijjiiree cileessa fakkeessee daanis kunoo laalaa guyyaadhaan moleessee kan feebiin dubbannu lafee ishee fakkeessee ganni durii ittumaa gabaabsee kan miiki immoo addaa borciisa baasisee saamii immoo fuudheetu sandalii fakkeessee magdiin illee kunoo paastaadhuma ta'ee dhugaa dubbachuudhaan diillaa fixee ta'e iccitii jiisotaa baay'ee harkaa qabna garuu hin dubbannu karaa galuu dhabna wanta baay'ee jira egaa yaa rakkoosaa gaafa faayinaalii hin cima beellisaa kan samaraa addaa hiriirri kaaffeesaa warri meen immoo bishaaniin arganii dormi dhiiraa deemuu jaarkaanii baatanii akka salphaat miti jiisii ta'uun kunii keenyas hin dagannaa waan qofummaa tasa yaadamuu nutis kanaa yommuu hin dagannu bara baay'ee kan nu baattee dogoggorraan nu gorfattee tasan beektu nu nuffitee jaalala ho'aa nutti mul'iste kana hunda keessaa wanti nu hin daganne sammuu keenya keessaas tasa kan hin banne yommuu kan yaadannu bakka teenye iddootti nuti dhufnee boqonnaa arganne itti deddeebinees teenshinii irraanfannee harmee keenya fookas bakka si qabaanne egaan kabajamtoota keenya guyyaa har'aa kun guyyaa jisitii qophiiwwan adda addaa qopheeffannee jira gara dhumaatti koomeediin jira qophiin barsiisan dorgommiin adda addaa jira har'a duwwaadha waan ta'eef guyyaa shanaa booddee waan nun argineef obsitanii nu dhaggeeffattu amma dhumaatti nu wajjiniin tura qophii biraadhaan lallabaa booddee walitti deemna kabajaan gara teessuma isheetti.